na uffolcha warri karaa tiktokii na uffolcha warra kaanis jeen inshallah akkasii isni gaggabaabsaa karaa Tigraayin ka jiru Shaabiyaa walumaa gala kasaaraa guddaa keessa seente sadarkaa yuunifoormii fi mulqatteetiin kan TPLF uffattee karaa kanaan ummata irratti tankaarfii fudhachuu akkasuma deeggarsas warra gartee dura dhaabbatu irratti fudhachuudhaaf deemaarti kun walumaa galatti oduun gammachiistuu nadha isinii kennu maalidha gara warra lachuu warra jirtan mootummaa Itoophiyaadha gaazni akka Tigraayin seenne muree jira akkasuma karaaleen hedduun ka Tigraay seenan wanna isaan barbaadan tokko meeshaalee waraan olii gad deddeeffachuu gaaz isaan peesaa waan hundaafu wanna kan akka hin arganne citee jira kun karaa Jibuutii fi Affaariitiinis kan seenu walumaa galatti irraa citee jira karaa naannoo Amaaraatiinis akkasuma tankaarfileen hedduun fudhatamaa jira jechuudha. Kana jechuun ufumaan gartee uummata ofiillee warri wayyaaneedhaa miidhaa jirti. Mootummaan kun tooftaalee adda addaatiin yeroo ammaa kanatti waan isaan dalagan harkaa qolachuu jira. Uummanni horii baankii irraa gartee horii baafachuu jiranii. Kanaaf uummanni haala deemaa jiru kanarraa waan abdiin qabneef. Kanaan wal qabatee tankaarfiin mootummaan karaa gartee dirooniitiin karaa tikaatiin waan hundara fudhachaa jiru ammoo hedduu itti cimee jira jechuudha. Akka isaan laalanii ganama manaa ba'an irraa dubbiin jijjiirattee jirti. Jeenaraalonni akkasuma warroonni hogganoonni TPLF hedduun gara Shaabiyaatti baqachuu fi mariillee gara siddeeffachaa jiraachuun himamaa jira jechuudha. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa kun kana fakkaatti kan gama biraa ammoo gama naannoo nafxanyoota yookaan ammoo naannoo Amaaraa keessatti deemuu fi waan faannoodhaa fi shaniiti dirooniin naannoo lachuu irratti tankaarfii fudhachaa jiraatutu himama. Isa kanarraa ka'e keessaa naannoo Oromiyaatitti akkuma beekamu yeroo shaniin ajjeefamtus warri gartee kaajaleen isaanii warri addas faradoo Shaabiyaa ta'anii fi Oromoon araakkiiloo jiraachuu hireenaadha argamte kun Oromoo harkamaa seente warri jedhu warri shanii deeggaru shaniin jechuudha. Reeffa shanii illee adda uummata jedhanii maranii gartee bakkatti gatan hin qabanii warra waliin gartee ilmaan Oromoo xiqqeessuuf salphisuudhaa fi diinaaf dalagu faradoo Shaabiyaatii fi akkasuma warra Ijiptiiti. Isa kana dalagaa jiran kana warri dhageettan yoo jiraatan ni beektanii waggaa hedduu asirra waliin turre tooftaa fashalee jechuudha. Tooftaan isaan kaanadhallee nama du'e kan shanee akkasuma faannoo maranii uummanni kaagartee namni reeffa banee ilaaluu fi lakki kun ebaluu miti jedhu jiru uummata nagaadhaan jedhanii kaan kun eenyu fa'aa fayyadaa jawaar fa'aa fayyadaa jechuudha. Isaan kana fudhanii kun uummanni akkana jedhaa jira tooftaa kanallee isaantu kennaa fi uummanni akkana jedhaa jira uummata nagaa sibiiliyaan tankaarfii dirooniidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa fudhachaa jiru jedhanii girrisaa isaanii illee warra waa irraa saaman kanaa fi faradoo isaaniitiif haala kanaan gartee waa irraa argatan buqqisanii jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanitti Shaabiyaan akkas goote meeshaa akkasii argatte diroonii waraanaa TPLF kennite jechuudhaan ololli guddaan deemaa jira. Diroonii qabaattee deemuu dhiisii wayyaaneen meeshaa qottee kalee awwaaltee uummanni bakka isiin seente jalaa seenuun baasuun dirooniidhaan dhukkeessaa jira mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Bakka hundattuu itti milkaa'uu hin dandeenye meeshaa harkistee isiin gara Suudaanii fi akkasuma gara Shaabiyaa baasuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa turte. Hundi isaatu itti milkoofne jechuudha. Kanaaf kun maal agarsiisa yoo jennee sochiin mootummaa Itoophiyaa godhaa jiru kuni walumaa galatti kan kun godhamee fi danqa yookaan ammoo asab akka mootummaan kun hin deebifnee fi wanni kun dalagame jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaatiin gootoowwan nu caqasuu jiranii bara injifannoo bara milkiin galtan akkuma bishaan Abbayyaa irratti wareegama kafaltanii mirga nu gonfachiistanitti walumaan isinillee osoo hattaa qoreen isin waraannee asabiin deeffannee asab biyya teenna dachii teenna balbala nu cufamtee akka walumaan gartee banannu abdii qabnaa guuzoo wada asab imalli keenya gara asabii kan jedhu jechaatiin kan biraa immoo odeessu jiru karaa warra TPLFiin dhiifama karaa faannootiin oduu galgala kana argadhee fi wanni kun oduu qabatamaadhaa zammana kaaseen dhukkubsatee tahii dhawamee namoonni kaanii deemaa jiruun dhawameedhaani ufii wal dhoofteedhaa fi raayyaa ittisa biyyaattuudhas beekamuu baatu maqalee seenee maqalee keessatti Tigraay keessa jechuudha seenee wal'aanamaa jiraachuutu himama. Maqaan inni wal'aanamuunis Yoonataan Habtoom ifama Yoonataan Habtoom isa jedhuun maqalee keessatti hospitaala Baanaa hospitaala jedhanitti wal'aanamaa jiraachuutu himame jechuudha. Akkasuma gara marroo kanaallee wanni haasamaa jiru bareedaa miti namoonni hedduu wanni isaan gadhiisan kun oduu qabatamaa osoo hin ta'in oduu yeroo ani waa isinii wadda baasee isiniima oduu qabatamaa osoo hin ta'in oduu akka sooshaal miidiyaa irratti faca'ee deemu kan ammoo dhaabbiin isaa bakki maddi isaan beekamne marroon dhumatteefii jirti kan jedhutu deemaa innillee koqii bayi Maammadeen nuti bayi ergamtu yeroo siyoonnaa isin godha isin waa barreessitanii waan nama guddaa as keessa taa'aa qoshaashaa ilma haati guddisa balleessite
as keessaa bahi aayyoo teetiin deebisina guddisi jedhiin. Bakki kun peejii ijoolleetii miti. Peejii namni guddaan ulumaayiin gartee raayyaan isa biyyaa hogganoonni olaanoon bakka jiran jechuudha. Kun ruumii durriyyeetii miti. Gartee ruumii durriyyeetii miti. Ruumii kiyya durriyyeen hin dhuftu ergamtoonni hin dhufanii. Bakka laalladhaa seenaa bakka isin fakkaattu dhaqa sareen lafa isii waamne dhatti jedhan. Gartee mana namaa dhuftanii waan hin taane hin katabina. Kanaaf akkasii warri karaa peejiidhaa lilliin dachii guuttanii maal? Karaa ittisa biyyaatii jabaadhaa. So kanaafuu karaa marrootii wanni deemu jiru hangooyyuu harkaa fuute ijoolleenis warri jedhaa jiru ni jira. Kun ammoo dhiyoo kana girgirri lafa dhiitanii reed kiroosiin xiyyaaraan fuudhee maalii geesseen takkallee dhufteetuma baati. Tun hundinuu uf goggowaarsuudha. Tun hundinuu uf goggowaarsuudha, uf jajjabeessuudha jechuudha. Maaliif faradoo farriin shaabiyaadhaa warri gartee ergamuu qofa malee ergachuu hin dandeenye warri uf ta'uu hin dandeenye gabra anu gabra jedhee ofirra murteesse. Haddallee gabroota gartee ambilee injifatee mishiiniif charchii keessa barsiifatee gadhiise jala lullukaa jiran jechuudha. Kanaaf warroonni gartanii haala kanatti amantan rabbi maalis obsa isin haa kennu isiniin jenna jechuudha. Rabbi obsa isin haa kennu. Inshaallah na uffolcha jidduutti odeessi jiru isinii fida warri karaa TikTokiitiin jirtan nasha na dhageettanii hiree warraa kenna warri karaa peejii jirtan jazakallaa jedhan qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo waggaa dheeraa waliin gartee injifannoo guddaa waliin galmeessine. Nasha isinii kennaa inshaallah yaada gaafii waan qabdan irratti reedii jiraa itti fufaa inshaallah. Peejiin maayikiin keessan yaada gaafii waan isinii dhufarra gaafachuu dandeessan jechuudha inshaallah. Nasha na dhageettanii mi? Waa tokko wanti nu gaafan hin jiru. Okay. Waa ta'ee nageenya nagaama mistee. Waa tokko wanti nu gaafachuu barbaannu hin jiru. Yaaduma kan kee kanatti quufna isuma kan kee kanatti quubsaadha yaannee waa tokko. Galatooma jazakallah. Gaafii qabaatan hin beeku. Okay, jazakallah keedan. Baabile isinirraa isin kaasaa inshaallah baabile kennaa eegaa natu hidhee mana hidhaatii baasaan isaan. Isin okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موتي رفقات تفوفا. هاي السلام عندك يا ما فقلي. أكجاري نجمة ما شاء الله. الله يحييك الله يحييك بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء والله يسين بوهار الجراء ونقافين لين كبو لقي فتح خيسي في وان حكا تجارب بيسنا لعبتي دبتشو خنكتي في كابساو ما خنو همتو واني تكتنين قافل انجرو سنان بوهار وربانا امتا خينيا تركان في اما ارى امني خينيا اكا اتوباتت اكا ورموتت اكا اتوباتت قوتو وان الرجل تقدمة فودرة دي من سخان الراد بچو جرتا على وهي هذه الحقيقة حقيقة أفغانستان تبران جر كل إنسان يجيب دوني في بتمتون جلد يسافي ورابي يسافي خرب ولا في أجي خيس جراني لين دروي رابا كسين تنكبدو أنا دروي إن شاء الله ترور سنة هتارك خنتي ثاني نمتي هدوتا كانوا قالوا مي أنجافين كابونين لقي فتاتي هدوتا سرعة كمنا والله ربي سرعة جالك ربي سرعة. آمين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم تنو جواب إن شاء الله دعائنا كما بيتشون جلسا وريدا ديتا نغرغارا كون دعاء نوتنا أبد أو جنوتي كدني أكاسي الفادا غلطوما إن شاء الله نعم غلطوما جزاك الله خيرا بارك الله فيك وري على غافة تنسي سينسا ناوسا ديكو كلي سوانجي تشوفونا دي Guma Oromo. Hai Mustafa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boga. Oduni fi realitin demtus bakkayu waluma dadawaa jirte bakkayu beete namu yaada ifirraa uumee oofuu fi hadugaa dubbatu hundaa qilleensa kanarra waliin laaqamte garuu ati amma dandeettu realitii irratti waanuma hubattee yookaan quba qabdu irratti hogga dubbattu santu mana keetiin na harkisan gabaabdumatti odoon siyaasaan siyaasa wanni sabaa immoo waan sabaati wanni biyyaa waan biyyaati an walumaa galatti hoggayyuu akkuma beektu ani siyaasaa bakka sadeeniitti irraa tokkumaan irraa qaban fedhinnaa dhuunfaa fedhinnaa tuutaatii fedhinnaa walooti an fedhinnaa waloo irratti hoggayyuu kan hin hundaa'ee dubbadhu ummanni keenya kuni warri fedhinnaa dhuunfaati fi warri fedhinnaa angoo yookaan fedhinnaa
ما جتن بروكسي خجارين كان ولي قالت يو خنا رهون داوي أمتا فايدة ونيدي ديجا أمتاتين أنغو كبجو أنغو رتاو تنا ركون الدنيا غوتو أركا قبتو وانا الدنيا رعداتي موننو أركا قب قرو تين ركون سي ورد دابن سياسة أوروموتيس تكا أمت أوروموتي هادنين بيخن أمت أوروموتي هادودنين بيخن بيو أمني دومني غمدان كنو أرى وانا الدنيا تدي فنو أركان نجاني يو إفي أمني موتو ما في دواتل إفي تاني كنو موتو ما في تجان so vice versa تنافو ركون أركاك أبدو تنا ورانا خيسة دلده ورانا خيسة كدده ورانا خيسة الرباسي بيتنا خيسة دي يوم أمني خينيا نجي أركتا دكافتي يوم أمتو تكنات الرابه أمت سبايا دوار كسينه أمني خوني نجي أركتا دينا لما دينا صديقم دينا توكو دينا علات دينا آداف كم نخور ركاباخن دينا خون دينا إنما إسام بين أمت خينيا خيسة تايس أفان خينيا دبته لقطة خينيا دبته أمت خينيا نياتو دينا صديقا وبريان كي يورا جنو ورا باخن أغرتني kan hogga hireer kate mara oromo tana ismani mela chapsa ju somalen bana be khan dire base tin dubbada ummata khan somale kay sara wara darojo amma dina saden kara khami fi khami lolla yoro hunda rakon fitabe kha ni wara yon kara dawe kana olka yo kara dawe kana olka sandi sukam murt gara murtin kam ne dina bati dina doytu ma doyta sosobunin to abiyin dura morasa kul fachu kaba morasa kakka adam fara kace taye jabuti maladaw kace taye magdishot malawaji da itdaw ammo abiyite afanton tara chuba tibira khota mata kenya lolle amma bahara dima oni lola senati oni lafti tuni lafti afatuni ila bahara dimati wallo jamte torte duru nanno wallo tibekan lafa oromo di ummanni afar ummata kenya rato kole laqame so lafa tana debisun dirqama kenya to garu lafa tana uga debifnu chasan oromia ta dinan ta damte jirtu oro daro di oro amaran qabamte jirtu kulkullahu qabdi yuhan ummata fi motumma wonno le debisu jurtan qabti tan ore motumma de fada qabti namma jetan oro daro di fi oro amaran خيسا وهرجع خيسا رمضان تجاسا وندك أبتسان أمتا في موتما والجبسي سجرت أمني ما داوي جرا أمتا خنان موتما قباقو بانقب so كفتي تررتي هدو درجو سنفيزا ما عرفين أمني خوني أمتا موتما دوبة تري أمتا موتما ديكرو فارسبولا جامعة من هرجع قطون سيقولي أما أمتا كانوا كانوا فارسبولا تاتني لا وارسنت بفجأة شوداب جاسا أورومياتي تو أمتا كان أكامي داجر أمتا كين أكان ساماجي هكذا نمني تجيدي سه ملا تقولين قالا فرين سومالي كجوترت جاسا تنا كل يفتشوا كابا يوخان نمني بيلاجرو نمني أكام مداوي موتما دي قروتون جولالو في دبتي أبدي مراتاجي جو كفتي أمانو ما سنقولوا بربادا أمو أسب دبا تمرا دبا أسب ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم يا دبري دار أنا منو يادو في كافي كافو سيادة كافو باتشو دندا وفادا غلطو ما سنين جتشا غوزو ودا أسب يملك نجار أسبي سنين جتشا إن شاء الله نمنيتا أوه نعم فرومسا جرتا فرومسا هيرين كيتي مايكين كيتي فرومسا وري كرا بيجي جرتا إن شاء الله فرومسا جرتا اتفوف اللي انت نما كيت مايكين انجرا اتفوف وري كرا في فيسبوك جرتان جرا الحمد لله باقي جراتان ولي جرتان يو يا شمار كاسين فول انك جرتو خيا كيسان سين جتا سدورا يا دوتا باقي تو منا كيسا كاي يا دوني كونيني سري دبيانسي حالا ما بلاتفورمين تستوي كونس لاني اوبريزي كنا مصطفى حالا مجلسيتي سغنتم مجلسيتي بتلاي ساعتي نمني ترماچو دندوت
yoo inni kunillee wanti tiitoosii kun waan nama gargaaran qabdi mooditara nama kennitee nama olsii galchuu gasii buusuu rakkoo teeknikaa nama si gargaaru akkasitti fayyadamti biyyi ati gara tiitoosii kana gadi yoo dhufte kanallee suma sirreessuu tu feesa kaani waa hedduu kaastan nuti amma fakkeenyaaf tokko akka federaalaatti lammiin biyya kanaa biyyi kun nagalcha siyaasni biyya kana nagalcha biyya kana tajaajiluu qaba jedhee kamiinuu tajaajiluuf Oromoodhaan walqixa mirga qabu tokko namoonni keenya kana amanuu qaba maaf kana jedhaa amma Oromoo tokko kaasee waa'ee Biraanuu Juullaa waa'ee amma akka jedhamu Aadam Faaraa maali isaan kanaan ta'ee sanin ta'ee lammii biyya kanatti tajaajiluu mirga qaban kana asitti haa qabannu inni lammaffaa waa'ee Galaanni Diimaa sabaaf sabalammoota badhaadhinna Oromoof ammootuu galma seenaa isa guddaa Oromoodhaaf galma seenaa guddaa kan kaleessa ilmaan lafa kana bulchan gurguratanii deebi'an mootummaa Oromoo keessa bakka bu'een Galaanni Diimaan gaafa deebi'u seenaa biyya keenya keessatti seenaa gurguddoo lamatu hojjetameetiin qalamaan barraa'ee dhalootaa fi lammii biyya kanaa keessatti ta'a. Kanaaf Oromoon dhimmi Galaana Diimaa dhimma akka laayyootti qabatee ilaaluudhaa miti yookiin ammoo ufduuba kaayee ilaaluudhaa miti. Dhimmi Galaana Diimaa maqaa Oromoo dhimma ol kaasuudha. Kana bira hafee Oromoon biyya kanatti parsentii 50 yookiin 40 ta'uu danda'a. Gaafa Galaanni Diimaan dhufe adda dureedhaan kan inni tajaajilu kan inni tajaajila irraa argatu saba guddaa kana. Fakkeenya waan muummichi ministeera gara biyya alaatti ekspoortii goona jedhu kuni parsentiin 80 Oromiyaa keessaa ba'a. Kanaafuu eenyutu tajaajilama Oromiyaatu tajaajilama jechuudha. Angilii kanaan illee okalaallu ta'e. Kana mootu walitti dhufeenya qaamolee sadanii kana haalaan Eertiraa TPLF Fannoo warri aga kana dhiiga wal jisee wal ajjeesee warra seenaa hamaa fokkata walirratti raawwate kana maaltu ganda tokkotti isaan fidi maaltu dhiibee ganda tokko isaan naqe Oromoon tokko isa kana hubatu beekuu qaba. Wanti ganda tokko isaan naqee siyaasa kaabaa kan Dr. Abiy maxaragaadhaan haxaa'ee harcaatu kaleessa yaasetu kaamni du'ee nu harkan jiru siyaasni nu harkan jiru duunee jirra kibba keessa Oromotu dammaqee jira kanaaf Oromoon ammoo kibba keessa isa guddaan aangoo harka galee jira kanaaf amma walajjeesne dhiinnin wallolaasne kaleessa sanurraa haa taa'uuti hardhammotu siyaasa warra kan harka galee harkaa fuuna isa tokko lammaffaa ammootu dirree yookiin meedaa dhiigaa achitti godhachuu qabna kan jedhanidha kan isaa itti walii galan gaafa kana godhani haga Oromoo cabsanitti tokkummaan dhaabachuu danda'u. Oromoo gaafa Oromoon cabe ammoo ufii isaaniitti dirree Oromiyaa irratti wal fixuu taa'u. Gaafa kana jennu adda dirreen Oromiyaa keessatti diinni riphee cadhisee taa'u jira. Maal magaalaa Adaamaa keessa yeroo tokko gaafa Jawaarii yaalii irratti geggeeffame jedhamu qeerroo Oromoo Adaamaa seenuu dhoowwarte horsuudha. Adaamaa jira gaafsan. Adaamaa seenuu ula. Adaamaa mee takkattiin teessa Adaamaa keessa seenaatti hin jette jechuudha. Diinni sun Adaamaa keessa akkas riphee taa'aa jira. Haala mijaa eeggataa jechuudha. Bishooftuu keessa fudhadhu Finfinnee keessa fudhadhu riphee taa'aa jechuudha. Alaa irraa itti asaasiiquu eeggata. Gaafa inni itti siiqee akka maagineetii wal harkiseetu dachee Oromiyaa gooluudhaaf taa'aa jechuudha. Kan adda Oromiyaa yoo irratti hin dammanne ka taankii baankiif mootummaa harkaa qabu mootummaa kana faana hoo hiriir ka dhibii midhatee dudda duubaa laalta yoo taate jabaa dhibiitti duubaa naa dhufa hoo laalte kana biraa miti yoo diinni sun akka tatee as dhufe daangaan Oromoo naannawa kamii waraan itti banamuu danda'a Oromoo irratti maaliif Oromoon lafa isaatiif
jibbamaa waan ta'eef. Adda gaafa daangaa Oromoo, Sidaamaa, Sumaalee, Affaar, Walaayittaa, Amaara kallattii hunda Oromootti baname. Kufaatii isa hamaa, kufaatii isa bada sabni kun kuudhaa ta'a jechuudha. Kanaaf adda dhaabbannee tokko diina walitti firoomu kana ija qalbiitiin ija jabduun yoo hin laalle taate har'a jaalannee jibbine deebiin keenya deebi'uu dhabaate mootummaa kana faana hin hiriirroo taate diinni kalee abiin tokkochi biyya kana dhiitee ilkaan irra caccabsee yaase dhufee ilkaan sirratti dhaabatuudhaa deemaa jechuudha. Kanaaf of qopheessuu qabna isiniin jedha galatooma. Maasha Allah yaada gaarii bareedaa bilchaata firoomsaan nama hubannoota siyaasaa gaarii qabu namni hundinuu karaa peejiillee karaa tiktookii jirtan yaada kana akka bareedaa ta'e arguu jira lilli keessan akkasuma barruu keessanas argu yaada bilchaata ulfaadhu galatu jaala kiyya qaalii wanni uummanni Oromoo nu godhuu qabnu isuma kanaa jechuudha. Kanarratti ammoo isuma kanarratti inshaallah hundi kennaa jechuudha. Yaada kennachuun gaafis warroon kana faallaa jirtanis yaada keessan ibsachuu dandeettanii galatoom ulfaadhu firoomsa nuuf jiraadhu hin badini. Muslim namni maqaa muslimoo jiraate siif kenna akkana naa gaggabaabsaa yaada bareedaa gaafis warri qabdan warri faallaa jirtanis biliskeeni tokko ka gartee jawwee suuraa isaa qabus ni jira namoonni yaada faallas qabdan akkasuma inshaallah jazakallah khairan firoomsa ulfaadhu galatoom leenca namaa muslim maqaan kan kee barruun guutuu mul'atu muslim ka jedhu qofa arguu jira yoo dhageette maayikiin keeti warri karaa feesbuuk jirtanis isin jala gabboo ati itti fufa namni okay galatoom gara fayyaa naa ta'e ulfaadhu firoomsa muslim jirta muslim yoon jiraatin galaan maqaan keessan guutuu mul'anni qubee shan qofa argaa jira kanaaf galaan jirta sagaleen kee dhagamaami muslim yoon jiraatin okay galaan yookaan maqaan keessan galaan fudhataa yoo sun hin jiraatin injifannoo baga nagaan dhufte leenca kiyya inshallah injifannoo kenna jazakallah khairan ayyee baga nagaa taate Mustafa. Okay. Muti rafka ya tufa inshallah ka sai tishakim. Ati aye dabareni nagaya fakkaata. Ya ato Mustafa ni rade deebi'ee guzoo warra haasab jedha. Namoonni kun immoo miseensa paarlamaati jedhanii kanneen akka ayyaana afaan nuti guzoo wada hasab jechaan jirru hasab argachuudhaaf karaa nagaa barbaannaa waan jedhudha amma mana ayyaanatiin dhufa yaanni keessan kun walitti bu'u waan jedhu kaasuu Muktar Abdallah wa alaikum salam wa barakatuh. Inni bira yaada koo kaa'uudhaafi akkuma namoonni hedduun irra deddeebi'anii dubbatan dhiifama yeroo takka dhiifama jecha san asii shuglee ta'e na folchallee dhiifama nusoora baddaas dhiifama guddaa ruumii biraa maal jedhan jettan takka dhiifama wajjin garuu asii namni waan na jedhe irra naa deeba jecha san dhiifama wajjin dhiifama guddaa. Iyyaa ati guzoo wadaasaaf jetta yeroo hundaa slooganii keeti. Guzoo wadaasaaf jechuun gama waraanaatti yookaan namoota kakaasuu jedhama. Gama biraatiin miseensonni paarlamaa duuka kana ta'anii nuti waraana hin barbaannu karaa nagaatiin gaafachaa jirra waan jedhudha. Amma mana ayyaanatiin dhufaa jira. Isin deeggartoota mootummaa kanaa taatanii yaanni gara garaa yoo ka'u xinnoo siyaasa keessan isin jala hin balleessu waan jedhu kaasuun barbaada. Inni akka gaafiitti qabxiin ani amma asitti dubbachuu barbaadu karra galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf yookaan lammiilee Itoophiyaa hundaafuu ni fayyada. Asabis deebisuun gaarummaadhuma qaba malee hammeenya hin qabu. Garuu akkam
akkamiin waan jedhu kana tarii riisarchiiwwan saayintistoonni hedduu hojjetan waa'ee walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaatiin ji'opolitiksii gaanfa Afrikaa kana wal qabatee akkasumas yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraan walitti bu'uudhaaf deeman kana hayyoonni siyaasaa hedduun isaanii ni barreessu. Itoophiyaan waraana osoo hin taane karaa dippiloomaasiitiin argachuutu isheedha filatamaadha waan jedhudha kan irra deddeebi'amee dubbataa jiru. Riisarchiis kan hojjetame kanaan wal qabateetu. Isa kana akkamitti ilaaltu? Aarsaa nama kafalchiisu fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti siviil waaritu jira, walitti bu'iinsa waliin wal waraanutu jira. Osoo rakkoo biyya keessaa hin furre, osoo naannoo Amaaraatiin hariiroo hin qabaanne, Oromoodhaan osoo hariiroo hin qabaanne, TPLFin walitti bu'a. Akkamittiin kan hasab argamuu danda'u, karee galanas argamuu kan danda'u waan jedhudha gaafii kan natti uumu. Ijaarramnee jirra, humna qabna, dirqamaan humnaan cabsinee arganna waan jedhudha yaanni namoota deeggartoota mootummaa kanaa ta'ani. Ani natti hin fakkaatu aarsaa nama kafalchiisa. Yoo kan danda'amu ta'e tarii miira keessa galtanii waraanatti wal dhiibuu osoo hin taane karaa kanaan furmaanni hin jiru, rakkootu uumama. Walitti bu'iinsi kunis kan injifatamu hin jiru, booddeerra qaamni sadaffaan gidduu seenuun dirqama ta'a. So erga lammiin wal fide, erga dhaloonni aarsaa kafalee booda qaama sadaffaa gidduu gashuudhaan araara labsuu osoo hin taane ammumarraa maaf karaa seeraatiin hin yaallamne wanti kun kan jedhudha irra deddeebi'ee kanan dubbachaa jiru. Dargiin haalli itti kufe nama kamiifuu ifa. Yeroo sana fakkeenyaaf humni TPLF bilisummaadhaaf falmaa ture, Eertiraanis bilisummaadhaaf falmaa turani. Oromoonis Ogaadeen kanneen kana fakkaatan mootummaa dargii falmaa kan turaniiru. Dargiin yeroo dhaadatu dhugaadhumatti Ameerikaanoo waan isa sochoosu hin fakkaatu ture, garuu xumura irratti akkuma hundi keenya beeknu sana ta'ee jechuudha. Ammas mootummaan kun osoo humna keessoo kana waliin hariiroon qabaatin atilis loojistikii akkamitti fayyadamuu barbaada. Fakkeenyaaf faannoon jira, waraanni kun nyaata barbaada. Akkamittiin Eertiraa wajjin yookaan Tigraay wajjin, Eertiraa miti Tigraay wajjin akkamittiin wal waraanuu danda'a? Dhiibbaan qabaatu waan jedhu kana itti yaaduu barbaachisa. Ani amma akka paartii mormituu ta'ee osoo hin taane, akka faarsee bulaas ta'ee osoo hin taane, niwutiraal ta'ee riyaalitii fi riisarchiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru irratti hundaa'ee Oromoos ta'ee Itoophiyaa waraanni kun hin fayyadu. Akka salphaatti ilaalina. Tokko, humna amma akka waraana Itoophiyaatti ijaarame kana dhabna. Lama, kaayyoon deemamuuf kun hin argamu. Hasabis hin argamu. Karri galaana diimaas hin argamu. Sababni isaa kana qofaan jedhee isin dhiisa. Mallas gaafa hasab Isaayyaasiif kennu, Masawaas dabarsee yeroo kennu hariiroo waliin qabu. Nama siyaasaadhaan cime mallas fuulduratti foorkasti godhee rakkoon amma uumame kun akka uumamu waan beekuufi beekatii dabarsee Eertiraadhaaf kennee rakkoon amma uumame kun yoo uumame Tigraayis indipendaansii labsitii achi citanii Giriit Tigraay yookaan Giriit Eertiraa uumuudhaaf karra galaanaa kanas hammatanii achitti itti fayyadamuudhaaf itti yaadamee waan godhamedha. Mallas mootummaa Itoophiyaa ture, muummicha ministeera Itoophiyaa ture, waan sana gochuu hin qabu ture. Itoophiyaa ilaallata ture. Garuu san gochuu dhiisee Isaayyaasiin waliin wanti walii galeef tokko isaan durbileedha. Kana beektu Isaayyaasiif mallas durbileedha. Garuu dhimma aangorratti walitti bu'iinsi ni jiraata.
natu mootii ta'a wanti jedhu inuma jiraata. Garuu fuulduratti wanti amma adeemamaa jiru kun waan beekamuuf dabarsee kenneera. Amma yoo walitti bu'iinsi kun ispeeshaalii TPLF fi mootummaan kun yoo walitti bu'anii waraanni hamaatu uumama. TPLF ammas indipendensii labsiti.